akka agarsiisu kuno an duraan dursee isin tahimeera jedhee barsiise. Kuno atillee amma dhageetteerta. Kanaafuu isa kanaan adaraa maganni hin sobamin. Mennis sobeessi galaafatu gooftaatti maxxani. Sagalee waaqaatiin jabaadhu. Kadhannaanis jabaadhu sin jedha. Seexanni yeroo maraa hojjettootaaf ergamoota isaa yeroo hundumaa cimsee jabeessee yeroo hin qabnu dafa ariifadhaa jabaadhaa jedhee wanni ajajuuf ergamoota isaa mudduuf maaf akka ta'e hubatuu qabdan. Kun maafi jennaan yeroo murtee isaa akkasumas kan ergamoota isaa akkasumas warra isa dhageenii isa gula goranii kan gara ibidda gahaannimii kan gara ibidda bara baraatti gatamisaa dhiyoo akka ta'e Yesus gooftaan dhufeessaaf akka dhiyaate yeroon isaas akka baay'ee gabaabbate waan beekeef halkaniif guyyaa hojii badii balleessii hojjeta. Dhufti gooftaa Yesus akka dhiyaatte seexanni beekatee kunoo asiif achi balaqqisiisaa jira. Ati hoo qophii maan keessa jirta obboleessa? Ati hoo obboleettii? Ati hoo abbaa? Ati hoo haadha? Gooftaan Yesus warra isatti amananii gara mootummaa isaa bara baraa isaaniif qopheessetti fudhateessaaf hin dhufaafi. Kana gooftaaf humna isaatiin kan jabaattan ti'a. Kana achi gooftaatti humna isaa isa aangoo qabeessatti jabaadhaa. Hojii seexanaa hundumaa mormuu akka dandeettanuuf meeshaalee waaqaa kan waraanaa hundumaa hidhadhaa jedha. Akkasumas mul'ata Yohaannis boqonnaa isaa 12:11 irratti isaanillee dhiiga hoolichaatiif jecha dhugaa bahee afaan isaanirraa kan ka'e dubbii isa dhugaa ba'aniinis injifannoo argatanii injifannoo gonfatanii jedha. Hubadhaa maqaa Yesuus keessa humni cimaan kan hundumaa jilbeenfachiisu akka jiru beekaa. Amanaas dhiigni Yesuus cubbuu kamiyyuu cubbuu hundumaa keessaa akka qulqulleessus beekaa. Amanaas kanaafuu maqaan Yesuus gooftaa yeroo hundumaa afaan keessan keessaa hin badin. Filiphisius boqonnaa 2:6-11 irratti akkuma barreeffamee jirutti maqaan Yesuus maqaa caaludha. Warri lafaaf sameerraa hundinuu maqaa kanaaf sagadu, maqaa kanaaf jilbeenfatu. Arrabni hundinuu immoo ulfina abbaatiif Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e beeksisuudha jedha. Maqaan Yesuusii fi dhiigni Yesuusii hojii humna seexanaa kan barbadeessanudha. Kanaafuu yeroo hundaa amantii guutuun isaatti gaafa fayyadamu nuti abbaa aangooti. Gooftummaan nuuf kennamaa jechuudha. Aangoon nuuf kennamaa jechuudha. Ati abbaa aangooti, anis abbaa aangooti. Hojii seexanaa kamirrattu. Karaa biraatiin immoo yeroo hundumaa jireenya waaqa galateeffatisaatiin akkasumas isa waaqessisaa guutame qabaachuun baay'ee murteessaaf barbaachisaadha. Maaf jennaan waaqa galateeffatisa keessa humnatu jira waan ta'eef. Jireenya galataatiin jiraatu keessa humnatu jira waan ta'eef. Ani Yesuus Kiristoositti osoo hin amanin duratti yeroo ergamaa seexanaa turetti waan narra ga'e muraasa mee isin hima. Tajaajilaa mana sagadaa kan ta'e hojjetaa wangeelaa tokkotu ture. Anis akkuma ergama naaf kennameetiin isa balleessisaaf muradhee ka'e. Wanni isa ajjeesuu barbaadeef ganama namoota waamee wangeela isaan barsiisee isaan kadhachiisee mootummaa keenyatti nagaa nu dhabsiise. Achira darbee bakka buufata konkolaataa namoonni baay'een itti argamanutti deemee maayikiraafooniidhaan wangeela lallabuu qofa osoo hin ta'in namoota baay'eerraa humna keenya kan seexanaa hidhuu baasuu jalqabe. Ammas immoo waldaa kiristaanaa keessatti lallaba humna seexanaa kan keenya adda baasu lallabuun hojii keenya diiga. Baay'ee immoo kadhata. Akkasumas yeroo hundumaa faarsaa nama waaqa galateessu ture. Anis akka isa ajjeesanuuf ergamoota kiyyatti erge. Garuu isaan ergaa kana raawwachuu waan hin dandeenyeef ani immoo ofumaatti seene. Guyyuma san konkolaataan osoo deemu isa arge. Waa'ee tajaajilaa kana akka isin beektan wanni an barbaadu tokko yeroo nuti balaa itti buusisaaf isa hordofnu yeroo hundumaa ergamoonni lamaan karaa mirgaa bitaatiin isa marsanii adeemu. Akkasumas duumessi ulfinnaa addaa isa marseeruun argina. Nutis akka isa hin ijjeesne gufuu nutti ta'e. Guyyaa kana garuu waan tokkollee biratti hin dhaggine waan ta'eef ergamni kiyya akkanaaf raawwatu amantii guutuu qaba ture. Amantii sun yookaan bakakkaan isa rukutiisaaf akkanaaf tolu bokkeenni yookaan bokkaan akka roobuuf ajaje. Bokkaanis roobe bakakkaanis bu'uu jalqabe. Garuu immoo namichi kun waan tokkoyyuu hin taane itti tolee faarfannaa maqaa Yesuusitiif jilbu hundumtuun jilbeeffata kan jedhu faarfata adeema ture. Faarfannaa kan aduu addaan hin kutin
isaa faarsaa jiruun bakakkaanis bu'uu dhiise. Bukkaanis roobuu dhaabachiise. Cumaan yoo isa laalu ergamoonni lamaan mirgaaf bitaa isaatiin cuubee yookaan seefii qara lamaanii qabatanii dhaabatanuun arge. Ilti isaanii guddoo nama sodaachisuurraa kan ka'e ol jedhee ilaaluu hin dandeenye. Achiin tasuma bubbeen yookaan obomboleettiin cimaan tokko na fuudhee ka'e. Turtii muraasaan duuba magaalaa biraa keessatti ifi dhagge. Dhuguma eegumsa tajaajila saniif godhameen guddaa baaseeffadheera. Guddaa dinqeeffadheeras. Kanaafuu namni gooftaa Yesuusitti amane kamiyyuu beekumsi addaa akka godhamuuf beekuu qaba. Kitaabni qulqulluulleen kanuma mirkaneessa. Ammas lammaffaa kan isiniif dhugaa ba'uu barbaadu yeroo ergamaa seexanaa ta'ee tajaajilaa ture sanatti waa'ee mucaa kiristiyaanaa tokko ana waliin taaksii keessa taa'ee jiru tokkooti. Mucaan kun baay'ee jaalala gooftaa qaba waan tureef barreeffamoota adda addaa, tiraaktii adda addaa waa'ee wangeelaa dubbatan taaksii keessatti namootaaf hiruu jalqabe. Yoo anaafis kennuuf jedhu barbaadu jedheen. Kana booda immoo lallabuu jalqabe. Yoos ani immoo taa'uu waan dadhabeef qubee yookaan qubeelaa yookaan qalabatee harka kiyyaatiin isa jeesisaaf isa dhawe yookaan isa rukute. Qubeen sun humna hafuura hamaa kan nama ijjeesuu danda'u qaba waan ta'eef yoo ani isa rukutu mucichi maqaa Yesuusitiin jedhee iyye. Yoosuma ergamoonniif ifni addaa tokko natti mul'ate. Ammas bubbeen yookaan shulaan hamaan tokko dhufee taaksii keessa na fuudhee bosona dukkanaa tokko keessa na buuse. Bosonichi akka malee bosona nama sodaachisu ture. Mucaanis namootni taaksii keessa turanis kan beekanu an taaksii keessaa tasuma dhabamuu kiyye qofa. Waan an ta'ee fi anarratti godhame homaa quba hin qabanu turan. Maqaan Yesuusiitii fi dhiigni Yesuusii yoo afaan amantootaa keessaa ba'u ibidda nutti erga. Sagaleen Waaqaa akkas jedha. Maqaan Waaqaa gimbii jabaadha. Namni qajeelaan gara isaatti baqatee in oolaa jedha. Maqaan Waaqaa gimbii jabaadha. Namni qajeelaan gara isaatti baqatee in oolaa jedha. Dhaggeeffataa kiyya jaalatamaa yoo gooftaa Yesuusitti amantee jiraatte maqaan isaa kun humna jabaa akka qabu gimbii jabaa akkasiif ta'u beeki. Amantii guutuunis shakkiif sodaa tokko malee aangoon itti fayyadame. Asirratti wanni cimsee isin gorsuu barbaadu immoo humnaaf aangoo Waaqni isiniif kenne sirriitti beektanii akka itti fayyadamtanuuf, akka itti fayyadamuu dandeettanuuf, sagalee dubbii Waaqaa sirriitti akka beektanuuf, akka dubbifattanuuf, akka qo'attanuuf, akka barattanuuf, keessa onnee keessanii akka bulfattanuuf cimsee isin gorsa. Sagalee Waaqaa akka sirriitti itti fayyadamtu dursitee beekuun si barbaachisa. Kanumaafuu Qolaasaayis boqonnaa 3:16 dubbiin Kiristoos sagaleen Waaqaa akka badhaadhummaa isaatti guutummaan isin keessa haa jiraatu kan jedhuuf. Dubbiin Kiristoos sagaleen Waaqaa akka badhaadhummaa isaatti guutummaan isin keessa haa jiraatu kan jedhuuf. Kanaafuu sagalee dubbii Waaqaatti dhiyaadhu, jireenya kadhannaa qabaadhu, akkasumas jireenya faarfannaaf onnee galataan guutame qabaadhu. Maqaa gooftaa Yesuusiif siif kenname kanatti immoo haalaan sirriitti itti fayyadami. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 17 irrattis sagaleen Waaqaa akkas jedha. Hafuurichii fi misirrootni koottu jedhan. Kan dhaga'u koottu haa jedhu. Namni dheebote haa dhufu. Namni bishaan barbaadus osoo gatii hin baasin bishaan jireenya kennu haa fudhatu jedha. Dhaggeeffattoota kiyya dhugaa bahee jireenya kiyyaa kana dhageettanii gooftaa Yesuusitti amantanii garbummaa cubbuutiif seexanaa, garbummaa abaarsaa adda addaatiif gubatii ibidda bara bara warra Yesuusitti hin amanneef qophee jalaa baatanii gara ifa jireenyaa eebba addaatiif jireenya bara baraa isiniif qophaa'etti dhufiisaaf lallaba biraa eeggattan jedhee hin yaadu. Hubadhu, seexanni karoora adda addaa qopheessee mala adda addaatiin namoota karaa Waaqaarraa gorsee ibidda bara baraatti isaan oofisa jira. Sille garas oofuu barbaada. Isa kanallee immoo dhugaa bahii kiyya kanarraa qulqulleeffatuu dandeetta. Qalbeeffadhu. Seexanni haga harkatti si galfatu waadaa adda addaa badhaasa adda addaa siif qopheessa, siif kenna. Hin sobamin,
inni durumaanuu abbaa sobaati. Gooftaan Yesuus iyyuu seexanni abbaa sobaa wanni isaa hundumtuu soba akka ta'e dubbateera. Kana gooftaan waan si jaalatuuf akka ati hin badne waan barbaaduuf sitti dubbata. Ati maafi kana amanuu dadhabdere? Kan seexanni jedhutu waan kan waaqasiif caale? Adaraa amma na dhaggeeffadhu. Dhugaa bayii kana kan dhageette tasumaan akka carraa ta'eeti muti. Of hubadhu, ifi qorqori, jireenya keessa jirtulle ilaali. Maqaa kiristiyanummaatiin gara mana sagadaatti deddeebi'uunii fi dhugumaan hordofataa Kiristoosii ta'isaan isa fakkaatanii jiraatis waan adda addaati. Amma kun waan si kadhadha. Kan jireenya deellaqaa, kan jireenya wal makaa, kan jireenya bu'aa jiraataa jirtu sababa adda addaatiin karaa waaqarraa kan gortee jirtu, mana waaqarraa kan fagaattee jirtu, kan fedhiin halchaan foonii jaalalli waan biyya lafaa si injifatee duubatti deebite. Sababa namootaatiin abboo bakka ebeluun sun jiru, ebeluun sun jirtu an hin deemu, bakka isa waliin waaqessu waldaa kiristiyaanaa deemuun narraa hafu wayya jettee kan duubatti deebite. Adaraa magannee guyyaan kun guyyaa siif araara haa ta'uuti. Carraati amma dhaggatte kana namoonni baay'een argatu dhabanii Si'ool keessatti rakkina cimaa keessa jiran. Ati garuu baga gammadde. Maaf jennaan kunoo carraa araaraan deebi'uu dhaggatteerta waan ta'eef. Hin sodaatin. Cubbuu hojjette kamiyyuu qabadhuu gara gooftaa jaalalaan si waama kanaa koyi. Inni cubbuu kee kamiyyuu dhiigaa fi qulqullichaan dhiqee si qulqulleessa. Cubbuun dhiigni isaa hin qulqulleessine ijjumaa yookaan gonkumaa hin jiru. Namootni an jalqabumarraanu gooftaa Yesuusin waliin beeku. Isatti amaneen jiru. Amantii biraa qaba tureeyyuu. Amantii biraa keessa jira yookaan amantiyyuu hin qabu. Ankiyyuma jiraataa jira. Ankiyyuma jiraataa ture. Amma garuu ergaa kana dhaga'ee keessi kiyya guddaana tuqameera. Haga ammaatuu isatti amanuu dhabuun kiyya na gaabbisiisa. Amma garuu kunoo carraa naaf kenname kanatti fayyadamee isatti amanuu Yesuus Kiristoos Almasih Isaa gooftaa fi fayyisaa kiyya tolfachuu barbaada. Maqaan kiyya galmee jireenya bara baraa irratti akkanaaf barreeffamu barbaada. Bara baraan isaaf qulqulloota waliin mootummaa waaqaa kan jireenya bara baraa kan warra isatti amananiif qophaa'etti galee jiraachuu barbaada. Kan jettu baga gammadde. Maaf jennaan kunoo carraa isatti amanuu dhaggatteerta waan ta'eef. Hin sodaatin. Cubbuu hojjette kamiyyuu qabadhu gara gooftaa jaalalaan si waamu kanaa koyi. Inni cubbuu kee kamiyyuu dhiigaa fi qulqullichaan dhiqee si qulqulleessa. Cubbuun dhiigni isaa hin qulqulleessine ijjumaa gonkumaa hin jiru. Dhumarratti nama karaa waaqarraa duubatti deebitee jirtuuf yeroon kun siif yeroo araaraan deebi'uuti. Gulana boruuf iftaan hin jedhin. Takkeentu beeka. Carraa oduu fayyinaa kana dhaga'ees siif kadhumaa ta'uu danda'a. Gulana yookaan boru lubbuun jiraachuu keetiyyuu hin beektu. Kanumaafuu hin sobamin. Hin sobamin, hin gowwoomin. Halchaa fedha foon keetii, halchaa biyya lafaa si sossobduuf seexana injifadhu. Carraa siif kenname kanatti immoo fayyadami. Araaraan immoo deebi'i. Ammumaa murteeffadhu. Bakkuma jirtutti yaadaaf qalbii keeti gara isaa deebisi. Ana maari jedhiitii cubbuu keeti hundumaa araara gali. Itti himadhunaaf araarami jedhiin gara gooftaa keetii kan jaalalaan bakka jireenya bara baraa siif qopheessee si waamaa jirutti deebi'i. Waaqi si eebbisu jedhi ammuma itti fufi. Seexana diina keeti qaanessi. Jaala keeti gooftaa Yesuus kan siif du'ee du'a injifatee ka'e immoo gammachiisi. Inni gooftaan jaalalaan balbala onnee keetii rukutisa jira. Balbala onnee keetii dhodho'isa jira. Duraa bani. Kas jedhiin amma gooftaa kiyya an sirraa duubatti deebi'ee cubbuun kufeera. Cubbuu baay'ees hojjedheera. Cubbuu kiyya kanaaf jettee akka ati ana hin jibbine immoo kunoo amma yaamicha ati naaf gootirraa dhaga'eera. Jaalala adda ati anaaf qabdu argeera. Amma balbala onnee kiyyaa kunoo siif baneera. Koottu seeni. Cubbuu kiyya hundumaa keessaa dhiiga keetti qulqullichaan ana qulqulleessi. Abaarsa kamiyyuu anarraa cabsi. Jireenya qulqullummaa kan si fakkaatu akka yeroo hundumaa jiraachuu danda'u hafuura keetti qulqullichaan ana gooti. Kana hundumaaf immoo guddisee si galateeffadha. Waadaa kiyyas immoo siif haaressa. Ammaan booda bara kiyyatti siif jiraadha. Siin jiraadha. Hafuura keetti
qulqullichaan na jabeessi mootummaa keetti bara baraatiin immoo ana geeyyi. Ameen. Baga gammadde baga nulli immoo gammachiiste. Akkasumas namni Yesuusii kana hin beekne isa almasi gooftaa fayyisaaf lubbuu keetii kan isa hin tolfatin kan isatti hin dhugeeffatin jirtu immoo ergaa fayyinnaa oduu jireenyaa kunu amma dhageetteerta. Gaafa murtee lakki hawwamaa quban qabu hin dhageenya jedhuu hin dandeettu. Gara gooftaa amma jaalalaan si waamu kanaa koyi. Ati gooftaa fayyisaa naaf ta'e jedhin carraa amma siif kenname kana hin balleessin. Si'oolii afaan banee si eegatu jalaa miliqi. Namni maannaan jedha warri kiyya maatiin kiyya firri kiyya aanteen kiyya ijoolleen kiyya maannaan jedhan hin jedhin. Ofii keetii fayyiti isaaniifis dhugaa wangeelaa itti himiti sababa fayyinnaa isaaniifis ta'i. Abbaa kiyya haadha kiyya obboleessi kiyya obboleetti kiyya carraa araaraa namootni baay'een dhabanii si'oolitti gatamanii gaabbii boo'isaaf ilkaan qariisa baay'ee keessa jiran keessa ati garuu baga carraa kana argatte. Baga abbaa carraa jireenya bara baraa teete. Garuu ammas kunu murteeffachuun kan keeti. Gooftaan Yesuus almasih isaan inni kunu gooftaa jaalalaati waan ta'eef eenyuyyuu hin dirqamsiisu. Eenyuyyuu dirqamaan natti dhugeeffadhu hin jedhu. Garuu immoo kunu amma balbala onnee keetirra dhaabatee jaalalaan onnee keetii naaf kenni. Natti amani gara kiyya koottu jireenya bara baraan siif qopheesse badhaadhi. Koottu gara kiyya waliin bara baraan jiraanna siin jechaa jira. Deebiin keetii maali? Yoo gara gooftaa jaalalaan si waamu kanaa dhufisaaf murteeffatte kadhannaa kana ana waliin duuba kiyya akkas jedha akka kadhattu jaalala gooftaatiin si affeera. Hin sodaatin abbaa kiyya, hin sodaatin haadha kiyya, hin sodaatin obboleessi kiyya, hin sodaatin obboleetti kiyya. Du'a jalaa gara jireenyaatti dukkana keessaa gara ifa bara baraatti dhufaarta waan ta'eef waan addaatu si eegata jira. Sodaa malee ana faana ana duukaa amantii guutuun amma akkas jedhe. Waaqayyo akka ati na jaalattee ilma keetii Yesuus Kiristoos naaf jettee ergite hin amanaa. Kanaafis immoo guddaa si galateeffadha. Gooftaa Yesuus akka cubbicha ta'ee fi hojii gaarii kiyyaan ifi fayyisuu akka hin dandeenye hin beeka. Cubbuu kiyya kanaaf immoo ibiddi gahaannamii kan bara baraa akka anaaf malu hin beeka. Garuu immoo amma cubbicha ta'uu kiyya amanee gaabbee akka anaaf araramtuuf dhiifama akka anaaf gootuuf si kadhadhaa. Akka ati anaaf fannifamte akka dhiiga naaf jigsite akka anaaf duute duutees du'a mo'attee akka kaate hin amanaa. Amma kunoo amantii guutuun gooftaa fayyisaa fi abdii kiyya bara baraa akka teete beekee sitta amanaa. Sitta dhugeeffadhaa. Akkuma sagalee abdii anaaf kennitee jirtutti ana fayyisi. Dhiiga keetiin cubbuu kiyya hundumaa keessaa ana qulqulleessi. Addarraa jalqabi ammarraa jalqabi ati fayyisaaf gooftaa kiyya anaaf ta'e. Abaarsa jireenya kiyya qabate kamiyyuu hidhaansa seexanaa kamiyyuu anarraa cabsi. Maqaa kiyyallee galmee jireenya bara baraatti anaaf galmeessi. Jireenya kiyyallee hafuura keetti qulqulluudhaan ayyaana wayyichaatiin na guutii na sooressi. Mootummaa keetti bara baraatiin ana ga'e. Waaqayyo abbaa bara baraa carraa kana hundumaaf murtii du'a bara baraa jalaa gara jireenya bara baraatti waan na fiddeef galatoomi. Bara baraan ulfaadhu, bara baraan kabajami, bara baraan olaani. Maqaa gooftaa Yesuus na jaalatteetiin. Ameen. Kadhannaa kana murtii keessa kan dhugaatiin kan kadhatte namni araaraan gara gooftaa fayyisaa keetii deebite baga gammadde. Namni haaraan kan kadhannaa kana kadhatte atis akkasuma baga gammadde. Ati amma gara maatii waaqaatti makamteerta. Gooftaa Yesuusitti amantee fayyitee jirta. Sababa fayyuu keetiitiif nutis baay'ee gammadna. Gammanni guddaan kana caalummoo ol samii keessatti ta'eera. Seexana jala, du'a jala, cubbuu jala baateerta. Kanaafuu amma
tarkaanfii itti aanu akka fudhattu jaalala gooftaatiin si affeera. Gara waldaa qulqulloota wangeela dhugaa barsiisan, gara waldaa kiristaanaa wangeela dhugaa barsiisan deemi, isaanitti makami, sagalee Waaqayyoo sooradhu, baradhu, ittiin guddadhu, isaan wajjin Waaqa kana waaqessi, bara keetti isaan jiraadhu, bara keetti immoo isaaf jiraadhu. Ergaa kana yoo ittiin eebbifamteef, barumsa irraa argatte, namoota biraatiifis sheer godhiitii isaanis eebbisu, isaanittis dubbadhu. Waan Yesuus siif godhe kana carraa argatte hundumaan namootatti dhugaa ba'i, namootatti dubbadhu. Kana waan gootuufis dursee gatii guddaa Waaqa biraa qabda. Eebbifamsiin jedheera. Shalom.